السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان هردفتوني يوتيوب أبدي كوميدي في تولتو ميديا بيج بغنا غانجرات سنين جيجا ما سنين فكاتي والله مجتين توني أما دورة دائما كان ولي باجاجي ويتكون كلا شفتو أرغان توني دوبا جيفتي ويتكون كلا شفتو يجورا أما أنتنا كونكولاتا قبتي كونكولا شساجرتي biyyoota Itoophiyaa keessatti lafoota garagarii baadiyaa naannoo garagaraatti shamarrii wayita konkolaataa qabattee yookiin konkolaachiftu yookiin konkolaataa qonnaa yoo taatu wantoota garagaraa gootu akka raajiitti ilaalu akka raajiitti fudhatu. Baay'ee wanni kun ta'uu hin qabu jechuudha. Wanni kun baramaa ta'ee jireenya ofii jijjiiruudhaaf shamarranis hojii gabbaatee akkana konkolaachiftee yeroo dalagattu bu'aa kana sochooftee yeroo dalagattu na ajaa'ibaa natti tolas. Sababiin kana jedheef baay'een isaanii sababa abbaa manaa dhabuudhaan sababa abbaa manaa ijoollee raggatu deemuudhaan ijoollee guddisuu irratti rakkoon garagaraa yeroo isaan mudatu karatti bayanii kan kadhatanii karatti bayanii kan rakkatan argina jechuudha. Kanarraa of folchuuf immoo intalli shamarraa tokko mudhii hidhattee daa'ima fiduu dabbaattee baajaajii fa'aa duuba ciibsaa konkolaachisaa sadarkaa kana geettee irraa immoo gara konkolaataa tartee yeroo sadarkaa kanatti guddattu baay'ee namatti tola. Galiin konkolaataa irraa galu yeroo ammaa aballiin konkolaachisaa tokko qarshii 500 yoo ta'u mindaan isaa hanga 3,000 ol siiqa jechuudha. Galii gaarii argatti barsiisaa olitti hojjetaa biiroo kamii olittu argatti jechuudha. Intalli tun yaabelloo fi muyyala jidduu konkolaachiftii akka jedhanitti sa'aatii kana konkolaachiftee ilmoo ofii guddiftee sadarkaa ofiitiin barsiiftee bakka feeteen geessuu dandeetti jechuudha. Baay'ee nama boonsa. Ijoollee shamarraallee hojii akkanaa kan baramaa ta'ee yeroo itti gadi ba'anii dalagatan jireenya ofii yeroo jijjiiratan baay'ee namatti tolu. Dhiyuma kanallee intalli shamaraa takka aatii mana ijoollee irratti abbaan mana ijoollee raggatee wayita biraa deemu hin beekta dhiirri yeroo baay'ee fuudhee ulfeessoo ofa wayita dhalatte immoo guddisuu hin beeku gatee baduu beeka. Warroonni akkanaa baalaqeen hedduu jiran. Intalli tun halkanii guyyaa biyya kana keessatti buna jabanaa banattee yeroo buna intarviisii ni dhiyeessa. Buna banattee ganamaa galgala mudhiittee gurgurattee bal'iftee piraanchii bakka hedduu battee sararaanyatti qarattee hojjettee miliyoona 1,600 mana maal fakkaatu dola keessa bitatte intallummaan dhalaa jechuudha. Baay'een isaanii dhiira hin jaalattu dhiira maggoggatte dhiira xiqmanyaa dhiira faayidaaf deemu dhiira birriif deemu dhiira maallaqaaf futuun of moggatti gattee halkanii guyyaa hojii fi hojjechuun jireenya hojii bobboonsaa waan dhiirti nu hojjenne hojii bobboonsaa wayita galmeessanu baay'ee isaanii argaa jirra jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola baay'ee tokko nama gammachiisa hojiin akkanaa. Wallaahi intallan shamarran yeroo baay'ee hojii akkanaatiif qalbii hin laatan. Sababbiin namni illee baay'een intala makiinaa ooftu intala shufeera raajeeffatu ajaa'ibsiifatu wanni akkanaa kun hin jiru. Subaalee yoo gaddeemte shamarran konkolaataa ofii oofatti. Biyya Arabaayyuu ofii oofuu eegalanii jiran. Biyya Awurooppaa immoo gaafii hin qabu. Dhiiraaf shamarri illee qixxee oofa. Garuu biyya keenya keessatti shamarri osoo konkolaataa ooftee osoo makiinaa ooftee akka raajiitti ilaalama. Akka ajaa'ibaatti ilaalama. Akka addaa wayiitti ilaalamaa jechuudha. Kun ta'uun qabu kun baratamuu qabaa jabeeffamuu qabaa intalli shamarraallee rakkattee barandaatti haftee kadhaaf of saaxilu irra ilma ofii wajjin rakkachuu irra yeroo baay'ee intalli shamaraa garaan jabaattu ilmoo abbaan gatee biraa deemullee isiin hin gattu waliin rakkattee guddiftii itti kadhattullee. Kanaaf hojiilee akkanaa kana gabbabbaanii dalaguun baay'ee barbaachisaadha. Yaadattan yoo ta'e mucattiin tun baajaajii konkolaachisaa turte. Baajaajii oofaa turte. Ijoollee ofii duuba raffisaa baajaajii oofaa turte yookaan agartan taate jechuudha. Amma immoo konkolaataa achi tartee mindaa gaarii wayyeeffattee jirti jechuudha. Kan miila 3 irraa biyyaa biyya lafa kiiloomeetira hanga 200 ta'u konkolaachisaa jirti. Akka jedhanii yaabelloo fi muyyalee jidduu konkolaachifti intalli tun jechuudha. Kun hojii boonsaa, hojii namatti tolu, hojii nama gammachiisu, hojii deeggaramuu qabu, hojii jabeeffamuu qabu. Na gammachiisis akka ofii kiyyaa jechuudha. Wannoonni akkanaa kun baramuu qaba biyya keessatti. Keezilee shamarraa kun haa dalagattu shamarran eessa tokkoffaa bunnaa beetii akka dalagattu biyya keessa fakkeenyaaf shamarran ka dalagattu yeroo argamu tokkoffaa mastangidoo bunnaa beetii lammaffaa baddee biyya Arabaa. Kana alatti hojiileen shamaraa hin agarree jechuudha. Yeroo baay'ee shamarran yoo abdii muran yookaan bultii ijaarachuu dhabanii gaa'ela gaarii dhaban abdii yoo muran xiinsammuu faatu qabanii hanga baraatan gaan ta'uu hin qabu.
makkii ana dhagartan kun shamara akka keessaniiti ka sadarkaa guddaa geette sinigalee shamarran baay'een dalaganii akka dhiiraa sadarkaa guddaa ga'uu danda'an nagadanii cabsanii falaxanii akka ebaluutittu waan guddaa ijaarachuu hin danda'anii jechuudha sinigalee keeziliin akkanaa kun yeroo baay'ee dubartii amaaraa biratti baay'ata biyya keessa dalaganii jijjiiramanii hoteela banatanii fooqii garaagaraa ijaarachuun jechuudha kanaaf yeroo galtanillee yeroo kamiyyuu hojii wayii kireet godhuun hojii wayii uummachuun waa dalaguun barbaachisama ta'ee waa kamiyyuu hin dalagaa hojiin dhiiraaf daangeffame hin jiru hojiin dhiiraaf kenname hin jiru kan dhiira bichaa ta'ee murtaa'e hin jiru jettee hojii kamiyyuu dalaguun dirqama kenna jechuudha kanaafuu waa'ee intala tanaa asumarratti goolaba rabbi umurii isii haa dheeressu ilmoo isii illaa guddisu